sagalee kana dhaggeeffadhaa. Sagalee kana gaafa isin dhaggeeffattanii jettanii ani immoo yaada kiyya irratti kennadhaa jechuudha. Sagaleen kun kan eenyuti? Kan Fayyooti akkuma isin argaa jirtanii. Dubara haga taatee jirtutti haga ani si hangafutti na kabaji. Akka yuutubaraatti akka si hangafutti ishee ani sillee qeefne sillee kanallee sin jenne kuno viidiyoon koo jira hin kaane. Akka yuutubara hangafaatti malee akka umuriitti illee ati na hangafta jedhee yaada atis jettetta. Ani Fayyoodhaan nan hangafaa jettetta. Yoo na hangafuu baattis aade mafi mushkilee akka yuutubaraatti garuu na kabaje. Ani akka yuutubaraatti si hangafa. Argitanii jirtu jechuudha. Argitanii jirtu waan isheen jette jechuudha. Maal jette? Akka yuutubaraatti na kabaji sin hangafa waan ta'eef ati umuriidhaan na hangafta. Garuu immoo akka nama yuutuubii irra dalagu tokkootti sin hangafa. Kun jechuun maal jechuudha? Sabiskiraayibiin kiyya guddaadha. Ankee sabiskiraayibiin kee xiqqoodha. Gita kee barbaadadhu naan jechuu seetii jechuudha. Ani sabiskiraayibiitti namanu si jammara. Sabiskiraayibiitti hin amanu jechuudha. Sabiskiraayibii guddaa qabaadhu. Sabiskiraayibii xiqqaa qabaadhu. Ani nama kan hin jaalladhu namummaa isaati malee amala yookaan immoo bifa yookaan immoo qabeenya miti kan nama jaalladhuuf jechuudha. Isa umuriin naa gadiis, isa umuriis naan oliis, isa qabeenya narra guddaa qabus, isa qabeenya narra xiqqaa qabus ijuma tokko ni ilaala. Duuniyaan kun gabaabduudha. Har'a nyaatta, har'a dhugda malee sa'aatii itti duutuu fi sa'aatii addunyaa kana gadhiistee deemtu tokkollee hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu qabeenyi duuniyaa kanarraa hin dhuftisi hin baddisi. Qabeenyi fixeensadha. Kanaafuu jennaan ani sabiskiraayibiitti nama kabaja namaaf kennu, namaa fi ulfina namaaf kennu, kabaja namaa beeku, ulfina namaa beekudha jechuudha. Kan inni addunyaa kanarratti amanu jechuu malee nama bifa qabaate moodelisti amma maal jetti? Ani moodelistiidha jette. Ati immoo furdoodha. Sheeppiin qabdu sheeppii keen eeggattu naan jechuu seetii jechuudha. Ani biyya kanatti sheeppii eeggachuun barbaadu jechuudha. Gaafan biyya koo galee akka barbaade mana fira kootiin naqaa, waamicha naqaa, ollaa koo bira dhiqee buna dhugaa maal jedhaa sheeppii kiyyallee akka barbaadetti uffata kiyya uffadhee eeggachuu nan danda'a. Biyya kanatti immoo ruuzii nyaadhaa. Ruuziidhaan makaronaadha kan hin nyaadhu. Sheeppii eeggachuu gonkumaayyuu hin danda'u. Akka keessanii yeroo tokko biddeen hin nyaadhu, yeroo tokko firaafirii adda addaa hin nyaadhu jechuun mana jaarsaa fi jaartiin dalagaa hin jiru. Qoonqoon ruuzii jira jechuudha. Yeroo hundumaa ruuziidhaa fi makaroonaa jira. Isa immoo lubbuu kiyya eeggachuu fi itti nara. Nan nyaadha ganamas guyyaas ittuma nara. Maaliif hin dhukkubsadhu? Mana qorichaa dhaqaan jiru qoonqoodhaan hubamee jechuudha. Takka mana qorichaa nan ergiin biyya kaa dhufee alhamdulillah waggaa meeqa waggaa 7 hin dhukkubsanne. Maaliif jenna waa margadhee ta'a deema, waa margadhee fudhachaa deema nan dhukkubu jechuudha. Kanaafuu atuu moodelistii jettee mormi si keessaa yaate nyaadhu amma jirtutti dhugi. Malabbaa ishee moodelistii abbaa ishee godhu nyaadhu dhugi. Ati ijoollee biyya rabaa itti taphachaa jirtaa jechuudha. Nyaadhaa dhugaasin gaafa biyya keessan galtanii hin harcaannoo inni ofii isaatiin deema. Furdinni ofii isaatiin deemeetu qallattu abbaa ta'e. Biyya keessanitti uffatta illee isinirraa bareeda. Biyya kana ho'eessa maal uffanna? Uffata bal'aa keewwanneetu madaami dura deemna. Maaltu sheeppii eegu nu geesse abbaa ta'e? Isa kanaan nan qeeqin. Yuutuubii sabiskiraayibii immoo sabiskiraayibii guddaa qabaatte xiqqaa qabaatte ati namumadha. Isa kanaan nan madaali. Sabiskiraayibii 600 700 qabaate kuma 600 700 qabaate namni 300 namni 300 namni 100 kan ilaalutu jira. Fakkeenyaaf OBN fakkeenya fudhadhu. OBN sagalee uummataa fakkeenya fudhadhu. Sabiskiraayibii 600 800 wayi qaba. Yeroo tokko yoo sagantaa jaalalaa ta'e malee yoo tolee tiratee 2,000 ga'a. Maa hin jiroo? Ati ishee kan kootiitii boosse. Se sabiskiraayibii 10,000 boosseeti. Rakkoon qabunni kun doolaaroo amma doolaara nyaadhu nyaattaati. Amma sabiskiraayibii xiqqoo kaarratti doolaaraan argattaa fayyu. Akkaataan itti karaa meeqaa yuutuubii kaarratti hojjedhee doolaara fidaaruun beektaati. Sabiskiraayibii guddicha amma kana baattee amma kan kooti maallaqa argachaa hin jirtu fayyu. Dhugaansi sabiskiraayibii naqeette mee fidi doolaara agarsiifannaa. Ichitiin abaatu har'a fidi. Dhugaa doolaara agarsiifannaa har'a fidi. Fidin jedheen doolaara agarsiifannaa. Ergi iccitii gabbaasu ta'e doolaara agarsiifannaa. Ergi sabiskiraayibii wal keequu ta'e doolaara meeqa nyaattaati yuutuubii irraa?
facha na rifatee ni citi baasu ani beektaa citiin qabadhu goona mina lolee as citii qabachuun beeku inuma nageessaasa argitee ji'atti doolaara meeqa mul'ata yaade abbaa yuutuubiin na qabata abbaa yuutuubiin na qabata fakkeessee fide irraanti ni godha abbaa yuutuubiin na qabata raamureesii agarsiisa malee na qabata namtichi maaliif jennaani yookaan waan dhorkaadha jedha ji'atti doolaaraan argadhu mul'atu doolaara meeqadha doolaara 500 fi doolaara 500 kun duwwaa 4.5 maannaa neenan jikko akka itti tambalali hojjettamoo akka itti mata duree barreeffattamoo ani ko tambalali hojjetachuu fi kiroomii keessa dhaqee cheeggodha bar abbaa yuutuubii gaafadhe kiroomii keessaanii tambalaliin hojjedhu yookaan immoo mata dureen barreessu warroota yuutuubii barnoota yuutuubii barsiisan jalaa deemaatii dhaqaatii baradhaa yookaan immoo nu barsiisi jedhaas ni barsiisa tambalalii qofaa wanni godhachuu fi tambalalii qofa ilaalachuuf cheek godhee tan dabarsa bar cheekii godhee tambalaliin koo sirrii moo sirrii miti mata dureen koo sirrii miti moo sirrii miti jedhee barreessee tan dabarsa doolaara makaan argattaare jeetti birri Itoophiyaa kuma meeqa abbaate arragaaka doolaara 5,000 6,000 birri Itoophiyaa meeqa miliyoona rakkoo tuna beette nan beette bare abbaate beta subscribe na kete dolar amma ko argatte amma ji argatto wallahi argattan karame kan argadda antam balali rana argadda mata dure rana argadda title rana argadda copy rana argadda wa karana argadda karashani argadda youtube ra AdSense to korati youtube daddarati bar youtube sakan ramidi amma youtube sadi wal faana dolar na lakar ani kan youtube to ko si tagarsiise nargattaare fayyama kan subscribe naqeet si caala bar abidda kuma geesse bar ana totte jechuun nama kee geessa ayyuudhaaf fi sumayyaa irratti wal fenne doolaarri gabbaate har'a wallahi namni nutti kolfa sheemiku sheemiidhakko maa subscribe naqeedhaan sila doolaara kiyya mul'ifadhu wallahi mul'ifadhu namni umurii isaatiif damoosa isaa namni machaaru jira hin jiru bar wallahi umurii isaatiif damoosa isaa namni ni matu ni mattaa amma filmiidhi gabbaasa hin gabbaaftaa nan baasaa YouTube irra doolaara amma kana gashaa ji'aan doolaara 500 birri Itoophiyaa irra giikaama akka yeroo ammaatti dhaqaadha birri meeqadha 8,000 meeqa damoosa madaamii kootiyoo gara 9,000 wayii nyaadha koo ani miliyoona rakkoo waan rakkadhe YouTube irra hojjedhu minaamina isinitti fakkaate gaafa ijoolleen tokko YouTube guddifachuu fettani fayyoo duukaa buutani YouTube guddifachuuf akkana taati YouTube guddifachuuf akkana taati wayne balacha YouTube balacha barbaadan hin banuuyyu amma nama tokko hin banu YouTube dhugaa namni tokko nan gaafatina wallahi namni tokko nan gaafatina yoo isin banuu barbaadde immoo seera isaa hundi isin guute akka kiyyatti waa hundi check godhe isin banuu barbaadan birri fida ganzabee kono maaliif dhuftee like subscribe na gochuu iddane warroonni isin baneeyo birriidhaan jijjiiramoo eegale amma birriidhaan isin bana birriidhaan isin barsiisa kottaa zoomii keessa kuno ijoollee 600 barsiisa 600 meeqadha isin agarsiisu wallahi ijoollee isin agarsiisu ijoollee WhatsApp irraan barsiisu seera YouTube karaa meeqa birri argadda nan beektu godheen okay isin agarsiisa intini dhakaate isin agarsiisu nama 637 gruupii koo keessaa gruupii garee kayitti barnoota YouTube barsiisu jechuudha sabboontu maaliif halkan irraftu maaliif halkan irraftu naan jettu isin hojii kon beektan ka kanaaf bari yeroo tokko tokko gadee immoo afaan namatti xaragattee jechuudha kan waa'ee namaan beenu
fayyoof iyyuu miti ijoollee tokko jechuun fayyoof illee itti deeffadheetanii aarii. Wallahi ani hunda keessanitti iyyuu kolfaan dubbadhe hamaaf hin dubbanne ani hunda keessan iyyuu nan jaalladha jechuudha. Hunda keessan iyyuu nan kabajaa hordoftoota kiyyaa hedduu jaalladha hedduu kabajaa. Isin kabajan beektanii bar dhugaa atu mana sabboontuu argitanii anuma bar kan achirratti hojjetu mana sabboontuuti. Sabiskiraabiin isaallee haga 25,000 ga'ee jiran beektu miti achirraas anuma kan hojjetu bar. Nan beektan malee anuma dhaqu amaariffaarrattis nan hojjedhaan. Amaariffaarrattis sagaleedhaan yeroo tokko nan seena yeroo tokko viidiyoo tokko waraabee fidee gadhiisa. Maqaan kiyya amaariffaanii ijoollee footoo amaariffaatirraa jechuudha. Kanaafuu jennaani isin nan beektanii jechuudha. Bakka hundaatti ijoolleen tokko na beekti ijoollee tokko nan beeku malee ijoolleen kun wanna beeku. Kanaaf jennaani nama jibbuu miti. Wallahi ijoolleen achi jalaa libbi qirsii naalaatti malee nan arrabsitu yoo fedhe abbaa barbaade qeeqa yoo fedhe abbaa barbaade arrabsa jechuudha achirraallee. Namni tokko dhugaa rabbi libbi qirsii naa kennu malee namni na arrabsu hin jiru. Asirraa adaban qabdu. Qo'eeti jaarsa bututaa wayii tokko mana kana jira isa viidiyoof dudduuba kaa'annaa sodaattu malee ijoolleen asiina sodaachuu didde dhugaa. Lakkii achi yoona sodaatti ijoolleen kabaja qabdi dhugaa. Mana kana namni na sodaatu hin jiru xiqqaan guddaanis achi ollatti bahee na lola waan ta'eef jaarsa mana kanaa tokko inni guyyaa tokko ishee naan jedhee dhufee na dudduuba taa'ee abbaa manaati jedhiiti itti dheekam ijoollee tokko na lola itti malee furmaata dhabe bar. Hanga ijoolleen na arrabsiti miidiyaa kanarraa akka dhabe bar. Bakkaallee ture dhabeeyyuu.